Harka fuunee akkam jirtu abdiidha miiltota kirra chaanaalii keenya subscribe gochuun dagatina kutaa kana keessatti kan nuti wajjin ilaallu waa'ee if statementidha. If statement jechuun conditional statementidha. Conditional statement yeroo jennu haalota yookaan value isaanii irratti hundaa'uudhaan koodii hedduu execute gochuu ni dandeenya jechuudha. Kanaaf conditionin sun yoo true ta'e or yoo false ta'e kananaaf godhiidha jechuudha yaadisa. Kana gochuudhaaf fakkeenyaaf akkuma beekamu data typing kun yookaan immoo booleaniin kan inni nu gargaaru waan lama representii godha yookaan true yookaan false ittiin representiidhaaf gochuudhaaf kan nu gargaarudha jechuudha. Fakkeenyaaf as keessatti inni dhiira kan jedhu variable tokkoon create godhe kana booddee true jedhe jechuudha. Kana yeroon jedhu keessatti maal jechaan jira jechuudha. Namichi kun maalidha? Dhiiradha jechuudha. Yoo fakkeenyaaf value kun immoo false itti jirame maalidha? Namichi kun dhiira miti yookaan immoo dhalaadha jechuudha. Amma kanaafanii dhiiran godha jechuudha. Fakkeenyaaf conditionii kana irratti hundaa'uudhaan yookaan immoo value inni dhiira variable jedhu kana irratti hundaa'uudhaan if statement tokko barreessuun ni waan akka inni display naaf godhuun barbaade jechuudha. Fakkeenyaaf inni dhiira inni kan jedhu kuni yoo true ta'e maaltu naaf ba'a jechuudha. Bakka kana keessatti koodii amman barbaade laayiniin barbaade as keessatti gochuun nan danda'a jechuudha. Ammaaf garuu kan hin barbaade maalidha? Kan achuma irratti kan inni display naaf godhu inni dhiira kan jedhu akka inni ta'uun barbaade jechuudha. Kanadha jechuudha conditional statement keessatti. Kana malees immoo wantoota hedduu as jalatti akka inni display godhu yookaan immoo hojii biraa akka inni hojjetu gochuu ni dandeenya jechuudha. Kanaaf iyyuu amma yeroon kana godhu keessatti maal ta'a jechuudha kuni inni dhiira kan jedhu tunaaf ba'a jechuudha. Sababiin isaa maalifidha? Value'n isaa maalidha? Value'n isaa true'dha jechuudha. Kanaaf yoo fakkeenyaaf value isaa false goone yoo bakka kana jechuudha bakka sila true jenne kanaati false yoo jenne immoo maal akka inni dhufu ilaaluudhaaf maal goone jechuudha. Irra deebinee execute goone fakkeenyaaf erga false goone wanti naaf ba'u tokko hin jiru jechuudha. Kana erga ta'e booddee amma gaa wanti inni hojjetaa jiru maal qofaadha? Yoo value'n isaa true ta'e qofa akka inni naaf waanii ta'u duwwaadha jechuudha kan inni as keessa jiru. Garuu kanaan alaa immoo yookaan immoo else keyword jettu kana fayyadamuudhaan maal gochuun nan danda'a as keessattis wanta biraa itti dabaluu nan danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf value'n inni dhiira kan jedhu suni waan miti taanaan true miti taanaan maal ta'a jechuudha. Isheen inni dhiira jedha miti fakkeenyaaf as keessatti immoo maalidha? Dhalaadha jedha jechuudha. Bakka kanatti dhalaadha jedha. Inni dhiira miti taanaan silas maalidha jechuudha? Dhalaadha jechuudha. Kanaaf yooma value'n kana false sababii ta'ee jiruu fi conditionin yookaan immoo conditionin kun sababii hin gooneef yookaan immoo waliin qixxaanneef maal ta'ee jira jechuudha. Gara else kanaatti dhufaa jechuudha. Sababiin isaa wanti as keessa jiru dirqama maal ta'uu qaba? True ta'uu qaba jechuudha. Inni kun execute ta'uudhaaf jechuudha. Kanaaf iyyuu amma erga kana goone booddee yoo value'n sun true'dha ta'e inni dhiira jira jechuudha. Yoo immoo false ta'e maalidha? Dhalaadha jechuudha. Amma fakkeenyaaf jechuudha haala kanaan jechuudha. Kana malees immoo wantooti biraan ni jiru jechuudha. Akkaataa nuun ittiin wal bukkee qabnee goonu jechuudha. Fakkeenyaaf inni dhiira kan jedhuu fi fakkeenyaaf waanii tokko ni bakka kanatti dabala jechuudha. Booleanii maananiin bakka kanatti dabala. Fakkeenyaaf hojjaa qaba yookaan immoo dheerina qaba kan jedhu kana irratti true godha jechuudha. Fakkeenyaaf value lamaan isaayyuu true godha. Kana jechuun inni dhiira hojjaa qaba kan jedhu kunis jira jechuudha. Fakkeenyaaf value achi keessa jiru kana wal bukkee wal maddii deemsisaa ilaaluudhaaf yoo ta'e fakkeenyaaf inni dhiira hojjaa qaba kan jedhu kun lamaanii yoo true ta'an maal ta'a jechuudha? Namichi suni inni dhiira hojjaa qabudha jechuudha. Yookaan immoo dheerina kan qabu dhiira dheerina qabudha jechuudha. Qabudha ta'a jechuudha. Kanaan ala fakkeenyaaf value'n as keessa jiru kana keessaa tokko false taanaan jechuudha. As keessaa inni statement kana keessa jiru keessaa tokko false ta'ee jennaan maal ta'a jechuudha? Waan achi keessa jiru koodiin achi keessa jiru hundumtu execute ta'u jechuudha. Sababiin isaa maalifidha? End kan jettutu bakka kana jira jechuudha. Isheen kun endedha jechuudha. Kana jechuun lamaan isaayyuu yoo true ta'een ala wanti as keessa jiru maal hin ta'u jechuudha? Ba'uu hin danda'u. Kana malee fakkeenyaaf kun lamaan keessaa yoo tokko false ta'e maal ta'a jechuudha? Else statement kanatti gadi dhufa jechuudha. Else statement kanatti yeroo gadi dhufu immoo maal jechuu qaba jechuudha?
yookaan namichi kun maalidha yookaan dhiiradha yookaan dhiira miti yookaan immoo maalidha dheeraa miti yookaan immoo hojjaa hin qabu jechuudha hin qabu. Kana malees immoo maalidha yookaan namichi kun as keessaa isa dhiira inni dhiira isa jedhu kanatu value isaatu falsiidha. Akkas ta'an inni falsii ta'ennaan immoo maal namichi kun dhiira miti jechuudha. Yookaan immoo isa kanatu falsii ta'a. Inni hojjaa qaba kan jedhu kun falsii ta'ennaan immoo maalidha hojjaa hin qabu jechuudha. Yookaan immoo lamaan isaatu falsii ta'a. Lamaan isaa yoo falsii ta'es immoo maal ta'a jechuudha. As keessatti yookaan dhiiras miti hojjaas hin qabu ta'a jechuudha. Kanadha jechuudha gabaabatti. Wanta inni carraan inni ta'uudhaaf qabu as keessaa maalidha wanta sadiidha jechuudha. Yookaan namichi kun value ishee inni dhiira miti jettu kun falsii ta'ennaan inni dhiira miti yookaan inni hojjaa qabeedhu kun falsii ta'ennaan inni hojjaa hin qabu jechuudha. Yookaan lamaan isaa inni dhiira kan jedhu kunis hojjaa qaba inni jedhu kunis yoo falsii ta'e maala inni dhiira hojjaa hin qabne dhiiras miti hojjaas hin qabu jechuudha. Kanaaf iyyuu kana ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf as keessatti kana yeroo goonu keessatti inni dhiira kan jedhu value isaa turuudha inni hojjaa qaba kan jedhus value isaa turuudha jechuudha. Kana lamaan yeroo execute goonutti maaltu ta'a? Inni dhiira hojjaa qabu ta'e jechuudha ammas keessatti. Garuu fakkeenyaaf as keessaa inni hojjaa hin qabu yoo ta'e ifama hojjaa hin qabu yoo ta'e immoo maaltu taasa jedhuufi yookaan dhiira miti yookaan hojjaa hin qabu yookaan dhiiras miti hojjaas hin qabuudha jira jechuudha. Kanaaf iyyuu maal jechuudha sirriidha jechuudha. Lamaan isaa yoo falsii ta'e isuma kanatu maal ta'uu qaba jechuudha deebi'uu qaba jechuudha. Fakkeenyaaf akkuma argitanii yookaan dhiira miti yookaan hojjaa hin qabu yookaan dhiiras miti hojjaas hin qabu jechuudha. Kanadha jechuudha. Wanta kana sadan keessaa tokko ta'uu danda'a jechuudha. Garuu kana sadan isaa if statement ma fayyadamnee cheekii gochuu yookaan immoo madaaluu ni dandeenya turre jechuudha. Garuu bifa gabaabaa ta'een haala kana ilaalleerra jechuudha. Wanti biraan itti dabalu bakka kanatti mallattoon kun endeedha. Yookaan endee yeroo jennu fi mallattoo jennu jechuudha. Inni dhiira akkasumas immoo maala hojjaa qaba isa jedhudha jechuudha. Inni kun bakka kanarratti yeroo dubbifamu jechuudha. Kanaaf iyyuu ammas keessatti waanii tokkotti daballe ooriitti daballe yookaan immoo yookaan isheettu daballe inni dhiira hojjaa qaba. Lamma gaas keessatti maalidha yookaan inni dhiiradha yookaan inni hojjaa qaba jechuudha. Inni dhiiraa yookaan maalidha hojjaa qaba isa jedhu ta'a jechuudha. Ammas keessatti mallattoon sun maalidha yookaan immoo isheen kun lamaan maalidha oorii argisiifti jechuudha. Kana erga goone booddee gaamma fakkeenyaaf vaaliyoos keessaas jijjiiruun dirqama natti ta'a jechuudha. Sababiin isaa maal ta'a jechuudha inni dhiira kan jedhu yoo turuu ta'e as keessaa jechuudha. Isa duraa keessatti lamaan isaa yoo turuu ta'e duwwaadha jechuudha. Yeroo maalii keessatti yeroo nuuni endee jenne keessatti jechuudha. As keessa kan jiru lamaan isaa iyyuu maal ta'uu qaba jechuudha dirqama turuu ta'uu qaba ture jechuudha. Garuu as keessatti maalidha vaaliyuun tokko qofti turuu ta'ennaan iyyuu maal ta'a jechuudha wanti kun hin hojjeta jechuudha. Inni dhiira yookaan hojjaa qabaadha. Kanaafuu as keessaa maaltu tokkotu turuu ta'uu qaba jechuudha. Yoo garuu lamaan isaa falsii ta'e maal beektu inni dhiiras miti. Kanaaf iyyuu dhiiras miti. Dheeraas miti yookaan hojjaa hin qabu jechuudha. Kanaaf iyyuu fakkeenyaaf kana yeroo ilaallu keessatti inni dhiira miti falsiidha sababii ta'eef asii jechuudha. Deebi'ee hojjaas immoo nama qabu miti jechuudha. Kanaaf iyyuu yeroo startii goonu keessatti maal ta'a jechuudha dhiiras miti dheeraas mitiidha. Fakkeenyaaf as keessaa immoo inni yoo dhiira ta'e isa dhiira ta'e kana immoo maal goona yookaan immoo vaaliyuu isa inni dhiira jedhu kana gara maalitti jijjiirra jechuudha. Gara tiruutti yeroo jijjiirrutti immoo maal ta'a jechuudha achi keessaa inni dhiira yookaan hojjaa qabaa ta'e jechuudha. Sababiin isaa maaliif achi keessaa tokkotu vaaliyuun isaa maal ta'e turuu ta'e jechuudha. Kanaaf iyyuu conditional statementii fayyadamuudhaan wantoota hanga barbaanne yookaan immoo hedduu maal gochuu dandeenya wal bukkee qabuu ni dandeenya jechuudha. Gabaabaatti wantoota tokkotu wajjiniin ilaalla jechuudha as keessatti. Fakkeenyaaf kana malees immoo FLC jennee yoo statementii keessatti jechuudha yoo warri kun ta'e yoo kun ta'e
yoo jechuun yoo if statement isheen kun kana keessa kan jirtu kun true taate koodii kun akka execute ta'u godha jechuudha. Koodii isheen laayiniin tokkoon jirtu kun yookaan console rad laayiniin dhiira yookaan hojjaa qaba isheen jettu kun jechuudha. Kanaan ala isa jedhuuf immoo yookaan immoo else ishee jettu kanaaf immoo yoo value as keessa jiru false ta'e maal ta'a jechuudha. Gara isa kamitti darba gara isa kanaatti dhufee darbeetitu maal ta'a execute ta'a jechuudha. Kanaaf iyyuu as keessatti gabaabaatti wanta tokko wajjiniin ilaaluudhaaf yookaan guutummaa guutuutti guutummaa masaa bifa haaraa ta'een yookaan immoo bifa salphaa ta'een ilaaluudhaaf fakkeenyaaf kanumaa jechuudha. Akkuma sila jennetti tokko tokkoon ittitu cheekii gochaa deemna jechuudha. Inni dhiiraa isa jedhutu jalqaba irratti inni dhiira isa jedhutu cheekii goonaa jechuudha. Kun maal ta'eera turuu ta'eera jechuudha. Inni dheeraadha isa jedhu yookaan immoo inni hojjaa qabaa isa jedhuuf immoo kana erga ta'e maalidha jechuudha. Inni as keessatti kun gabaabaatti maalidha console.write line jennee bakka kana keessatti kan inni goonu maalidha inni dhiira dheeraadha kan jedhu ta'a jechuudha. Inni kun sababiin isaa lamaan isaayyuu dirqama endee isheen kun sababii jirtuu fi endee isheen jettu kun sababii jirtuuf maal argisiifti jechuudha. Vaaliuun as keessa jiru yookaan if statementii kana keessa jiru dirqama lamaan isaa true yoo ta'edha kan isheen kun dhuftee execute taatu jechuudha. So kanaafiyyuu kana erga jennee booddee immoo bakka kanatti maalidha ammas immoo value biraa cheekii goona jechuudha. Fakkeenyaaf namichi kun maal ta'uu danda'a dhiira dheeraa miti ta'uu danda'a yookaan immoo dhiira miti dheeraa ta'uu danda'a jechuudha. Kanaafiyyuu isa kanas immoo maal gochuu qabna cheekii gochuu qabna jechuudha. Isa kanaaf immoo bakka kanatti maal jenna else jennee iffennee bakka kana keessatti immoo jechuudha inni dhiiradha. Akkasumas immoo maal miti dheeraa miti. Dheeraa miti jechuudhaaf mallattoon nu fayyadamnu mallattoo raajeffannooti jechuudha. Yookaan immoo hojjaa qabaa inni jedhu suni akka inni false ta'u kan waan godhu yookaan immoo negative wanta sana kan ibsu isa kamidha ishee kanadha jechuudha. Yookaan immoo operatoriin kuni negative operatoriidha yookaan immoo nootii ta'uu isaa ibsite jechuudha. Kanadha jechuudha. Kana erga goone booddee as keessatti immoo wanti nuuni konsolii keenya gubbaa irratti barbaannu maalidha right line maali jechuudha. Inni kuni dhiira garuu dhiira hojjaa hin qabne ta'a jechuudha. Inni kun sababiin isaa maaliifidha bakka kanatti yookaan immoo conditionii keenya kana keessatti maalidha inni dhiira ta'uusaa truudha yookaan negative tokko hin qabaatu jechuudha. Sababiin isaa value if statement keessa jiru true ta'uu qaba sababii ta'eef jechuudha. Garuu hojjaa immoo kan hin qabne kan waan inni ta'u kanadha jechuudha. Hojjaa hin qabu laata jedhee as keessatti kan inni cheekii godhu kanadha jechuudha bakka kanatti. Tole amma gaa maal goone irra dhiirri hojjaa qabu inni dhiira dheeraa ta'uusaa argameera. Dhiira dheerina hin qabne ta'uunsaa yookaan immoo hojjaa hin qabne ta'uunsaa barameera. Kanaan ala maaltu kan conditionin hafu maalidha jechuudha. Else if jennee inni dhiira miti. Inni dhiira miti. Garuu immoo maal ta'uu danda'a jechuudha dheeraa ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf yoo maal jenna bakka kanatti hojjaa qaba isheen jettu immoo maal taati vaaliuun ishee true ta'uun ishee cheekii taate jechuudha. Kana booddee konsolii keenya gubbaa irratti wanti display nuuf ta'u maalidha as gubbaa irratti dhiira miti ifama miti garuu maal qaba hojjaa qaba ta'a jechuudha. Hojjaa qaba jechuudha. Dhiira miti garuu sababiin isaa maaliifidha value isheen kuni nootti argisiifti isiniin jedheera. Inni dhiira mitiidha isheen kuni. Kanaafiyyuu hojjaa immoo qabaa laata isa jedhu value conditionii kana irratti hundooftee ganaa cheekii godhaa jechuudha. Kana erga goone booddee kana hunduma isaa gooneerra. Kanaan ala yookaan inni maalidha dhiira hojjaa qabudha yookaan dhiira hojjaa dhiira garuu hojjaa kan hin qabne yookaan immoo dhiira hojjaa hin qabne ta'uu danda'a yookaan immoo dhiira miti garuu hojjaa kan nama qabu ta'uu danda'a jechuudha. Kanaan ala xumura irratti vaaliuun yookaan immoo wanti hafu tokko maalidha lamaanuma isaayyuu miti jechuudha. Kana jechuun immoo maalidha console right line jennee bakka kana keessatti kan inni display nuuf godhu maalidha dhiiras miti akkas jechuun value warreen kaan cheekii ta'aniiru sababii ta'eefi hojjaas hin qabu jechuudha. Kanadha jechuudha gabaabaatti kan nuuni waan ta'an jechuudha. Kanaafi ishee tokko irra deebi'ee ibsuudhaafi
bakka kana keessatti wanti nuuni wajjiniin ilaalaa jirru maalidha conditionii warreen kana irratti hundaa'uudhaan osoo hin taane jalqaba irratti kan nuuni cheekii gochuu barbaanne maalidha value hunda isaa yookaan probability inni qabu hunduma isaatiin itu cheekii gochuu barbaanne jechuudha. Kanaaf iyyuu inni dhiiraa yookaan inni dhiiraa akkasumas immoo hojjaa qaba isa jedhutu as keessatti cheekii ta'a jechuudha. Yoo dhiira ta'e hojjaa qabaate yookaan vaaliin kun lama yoo turuu ta'e maal jedha jechuudha inni dhiira dheeraadha ta'a jechuudha. Yoo garuu fakkeenyaaf bakka kanatti immoo kan inni cheekii kan cheekii ta'u bakka kanatti maalidha inni dhiiradha garuu kan hojjaa hin qabnedha kan jedhutti cheekii ta'a jechuudha. Yoo kana keessaa hojjaa kan hin qabne inni jedhu yookaan immoo hojjaa hin qabu inni jedhu kun foolsii ta'e gara maaliitti dhufa jechuudha gara dhiira hojjaa hin qabneetti dhufa jechuudha. Yoo deebi'ees keessatti kan dhufe cheekii ta'u maalidha inni dhiira akka hin taane erga cheekii godhe yookaan immoo inni dhiira vaaliin jettu kun foolsii ta'uu ishee fi inni kun turuu ta'uusaa erga ilaalee booddee dhiira miti garuu hojjaa qaba isa jedhu kanattitu kan deemu ta'a jechuudha. Yoo kanaan alammoo dhiiras miti hojjaas hin qabu jechuudha gabaabaatti. Fakkeenyaaf vaaliiwwan kennuuf maalidha jalqaba irratti bakka kanatti lamaan isaan godha jechuudha. Turuun godha jechuudha. Turuu yeroo godhu keessatti inni dhiiradhas kan hojjaa qabudha jechuudha. Kanaaf iyyuu maal jechuu qaba inni dhiira dheeraadha jechuu danda'u turre jiraata jechuudha amma pirogiraamiin koo kun jechuudha. Kanaaf iyyuu execute yeroo godhu keessatti maal jedhe inni dhiira dheeraadha jechuudha. Kanaaf iyyuu sirriidha jechuudha. Fakkeenyaaf immoo deebi'ee immoo maalan godha inni akka inni dhiira hin taane hin godha yookaan immoo vaaluu ishee dhiirettu kana maalin godha gara foolsiitti nititu jijjiira jechuudha. Foolsiin godha kana jechuudha vaaluu kana. Kanaaf iyyuu maal ta'a jechuudha inni dhiira miti garuu kan nama hojjaa qabu ta'a jechuudha. Kanaaf iyyuu dhiira miti garuu hojjaa qaba kan jedhu kanatu dhufuutu irra jiraata dhiira miti garuu hojjaa qaba jedhe jechuudha. Kanaaf iyyuu kana malees fakkeenyaaf dhiira garuu hojjaa hin qabu. Dhiira garuu hojjaa hin qabu. Sababiin isaa maaliif vaaluu kana maalin jechaa jira jechuudha. Hojjaa qaba isa jedhu kana foolsiin godhe yookaan immoo hojjaa kan hin qabnettidha jechuudha. Kan inni waan ta'aa jiru dhiira hojjaa hin qabnedha ta'e jechuudha. Yoo lamaan isaa hin qabu ta'e yookaan immoo koodiin execute ta'u ishee kamidha amma vaaluu kana keessatti inni dhiiraa kan jiru foolsiidha hojjaa qabaa kan jiru foolsiidha kana jechuun maal jechuudha dhiiras miti hojjaas hin qabu jechuudha. Kanaaf iyyuu maal ta'utu irra jiraata dhiiras miti hojjaas hin qabu jedhee naaf display gochuutu irra jiraata jechuudha. Dhiiras miti hojjaas hin qabu kana fakkaata jechuudha gabaabaatti. If statementiin gabaabaatti kana fakkaata. Kutaa itti aanu wal argina yaadaaf qe'ee qabdan koomentii gubbaa nuuf kaa'aa galatooma.